Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jecha har'a immoo waan ajaa'iba tokko isiniif qabadhee dhufe innis maal yoo jettani iimoodha. Namoonni baay'een keessan iimoo akka fayyadamtan abdiin qaba. Iimoo irratti akkamitti akka waggaa isin namaaf barreessanii walirratti barreessanii jechuudha. Nama beektan waggaa walii barreessan akka inni isin barreessaattan otoo isin dhimma keessan yookiin yaada keessan barreessanii hin fixin hin dubbisne akkamitti akka gochuu dandeessanii fi piroofaayilii keessan akka namni hin argine yoo barbaadanii fi kan kana fakkaatanii kan wal fakkaatudha isiniin agarsiisa. Na hordofa. Hayyee gara iimoo ni seennaa jechuudha. Iimoo irra ni seennaa akkatti. Sana booda xiyya kana ni xunnaa. Xiyya gadii kana ishee kana jechuudha. Xiyya sadan sana waggaa xunne akkatti nuuf fidaa. Erga akkatti nuuf fidee kee booda seetingii ni seennaa jechuudha. Seetingii keessa akkatti ni xunna seetingii. Sana booda akkatti nu dhufaa. Waggaa akkatti nu dhufee idee piraayivasii si'eettu kana piraayivasii kana ni filannaa jechuudha. Piraayivasii kana akkatti harkaan ni xuxxanii jechuudha. Waggaa isin akkatti xuxxanii isiniif dhufaa jechuudha. Innis maal yoo jettani duraan kunoo laast seen jedhee jira. Laast seen waggaa xuxxanii akkatti isiniif fidaa jechuudha. Waa sadii isiniif fidaa jechuudha. Innis maal laast seeniin yeroo isin onlaayinii irraa baatan yookaan immoo neetwoorkii irra akka jirtanuu fi hin jirre waggaa isin irraa baatan akka namni sa'aatii isaa ilaalee baru yookaan immoo hin barre yoo barbaadanidha. Fakkeenyaaf evriyoon kan jedhu kana awwalarra yoo keessanii eenyinuu sa'aatii isin onlaayinii irraa baatan arguu ni danda'a jechuudha. My contacts kan jedhu kun immoo namoota isin raqama isaa seevii godhatanii jirtan qofatiyyuu arguu danda'a jechuudha. Nobody yoo jettanii immoo filattanii nobody'n kun nam tokko illee arguu hin danda'u jechuudha. Nam tokko arguu hin danda'u jechuudha achirratti. Inni lammaffaan kun asirratti avaatar jedhee jira. Avaatar irra waggaa akkatti seentanii inni illee akkuma sana ni fidaa jechuudha. Inni immoo maalidha yoo jettanii piroofaayilii keessanidha. Evriyoon kan jedhu kanarra yoo gootanii eenyunuu namni iimoo fayyadamu kamuyyuu arguu ni mala jechuudha. Piroofaayiliin keessa yoo irra jiraate. Akkuma sana inni kun illee wal fakkaataadha. My contacts kan jedhu kunis akkuma sana namoota isin raqama isaa yookaan immoo lakkoofsa isaa seef godhattanii jirtan qofatu argaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo nobody'n kun nam tokko arguu hin danda'u jechuudha. Nobody kan jedhu kan nam tokko arguu hin danda'u. Ofii keessaniif filattanii keeyattanii jechuudha. Inni sadaffaan immoo kun asitti read respectedha. Inni illee akkatti inni tuqxanii isaa waggaa tuqxanii akkuma sanaa isiniif fida jechuudha. Innis inni kun immoo waggaa isin namaaf barreessanu jechuudha. Yookaan immoo namni sun akka isin barreessan osoo isin barreessanii dhimma keessan yookaan yaada barreessanii hin fitin arguun ni mala waan ta'eef isintu filatee ka'a jechuudha. Yoo jettani namni kamuyyuu waggaa isin barreessanu yookaan arguu hin danda'a jechuudha. Yookaan kan isaa isin ilaaltanii kaatanii dhiisuu hin dandeessu. Kan inni immoo keessan ilaalles gochuu hin dandeessu jechuudha. Asirratti my contacts yoo gootanii lama isin lakkoofsa isaa qabdan qofatu isin arguu danda'a. Evriyoon irratti immoo kamuu namni kamiyyuu isin arguu danda'a jechuudha. Nobody irra yoo gootan immoo namni kamuu isin arguu hin danda'u jechuudha. Nobody irra yoo gootanii inni dhumaa kunooti asirra jira. Innis maal yoo jettani real time chat jedha. Isa kana fakkeenyaaf hancufeen jira jechuudha akka kiyyatti asirratti jechuudha. Inni kun keessa yoo banaa ta'e yoo feetan cufuu hin dandeessu yoo feetan cufuu dhiisuu hin dandeessu jechuudha. Maal inni neetwoorkii irra yookaan immoo shabakaa irra jiraachuu keessan kan agarsiisudha jechuudha. Kana asirratti kan feetan irra isin tokko yaata jechuudha. Yoo balleessanis ni dandeessu yoo dhiistanis ni dandeessu. Inni yaada keessan jechuudha. Kana fakkaata deebi'ee immoo dabalata wanni isin agarsiisu yoo jiraate dhumarratti fakkeenyaaf iimoo akkaawunt seetiin kan jedhu kana dhumarratti isiniif dabala. Kanallee akkatti hin tuttanii jechuudha. Waggaa tuttanii iimoo keessan dilleeta gochuu barbaadan kun asirratti dilleeta iimoo akkaawuntidha. Isa tuttanii balleessuu dandeessan jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf hin dandeessu jechuudha. Waggaa akkatti tuttanii kana sadan isiniif fida. Asumarratti immoo gadduu keessatti inni kun notification waan dhufee isiniif seenudha. Inni lammaffaarra jiru do you need to change point number jedha. Iimoo lakkoofsa ittiin banattan malee kan biraatiin asirratti qayyaruu dandeessan jechuudha. Iimoo nuti sun ta'uu hojjetu raqama biraa qayyartanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Inni kun immoo kunuunsa asirratti dilleeta akkaawuntidha. Kan immoo hunduma isaa balleessuudha jechuudha. Asirratti inni balleessitanii jechuudha.
akkatti balleessuu hin dandeessanii jechuudha dhumasaa. Inni biraa immoo asirratti asumarratti jechuudha isa sila balleessan immoo deebitanii immoo asumarratti loogiin godhachuu dandeessanii jechuudha. Tuqee isin agarsiisa innis kun loogiin another accountidha. Isa akkatti tuttanii jechuudha. Hoggaa tuttanii kun asirratti ni jira jechuudha. Akkatti isin dhufa yoo buufachuu barbaadan kana install kan jedhu kan tuttanii jechuudha. Waan barbaadan keessatti Chrome hoggaa jettanii Play Store keessa isin geessa achirratti buufachuu dandeessanii jechuudha. Inshallah namoonni hin beekne barnoota irraa argattan jedheen abdadha. Namoota beektanuuf immoo yaadannoodha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa isin jedha.